jiranii yeroo nammaa badduudha ana akka fedhettu nasarraasee ol aarsaa waatii biyya kaffalaa kanaafu natti dubbatina rakkoo biyya keessaa jedhee jira dubbadheera tokko rodonte geessa galtama dubbadheera rakkoo biyya keessaa ani wanta kan dubbadhu kana mata kan dubbadhu gaafa maatii qoytu inaga ka hambirri nyaatamte dhuftee akkana ta'e nama kan sagalee taataana ma sagalee naaf hin taane maano idaan qaba tanata fitti bitu dobboleessa goone idaan qaba kanan diina fitti bitu inde ani tayo sho adan talatti birri shi arka mucaasu nyaate bar sararka haga maati ki yebra ge bar bulota karar ka te ganni wasanira bulota karar den namumma oromumma kan na dubbise na yisisi namumma oromumma dufa ka ta da kan ummanni kenya kun nama finu gotu maltu kan hunda yumu kana makayo akkuma nama kamera badde won tayo manar gaddane sarrawni nanar gaddu jira jiru biti akkam anaafu umarraa dhiisutu furmaataa jechuudha uummata keenya kan. Nagaame. Jirtaa eeggam. Isaan godha. Dhiisaati yaakii warra zim jedhee asoo kana jala wanti hin jedhin yoo dandeette godhi yoo dadhabde dhiisii dhaan qabdu. Godhanis dhiisan isaa jala tan argatanii. Isii kaarsa kaarrabsanii bara malaa jirti amma tuni arrabsiti ammoo boqosaa kaafte dhuftee ganni na gargaar jetti boqosaa kaasuun isii waan hin oolle tagabbaatee akka nama Komantii jalattu nama baay'ee barreessaa irratti dhiisatu ofirraa yoo dandeesse gargaarii atiillee mana namaa keessa jirta waan ta'eef dhiisi. Ati guyyaa tokko. Dantaan isaaniitti bu'aadha. Kanaafuu sagalee naa ta'e ganni ufaan na qabe. Isi waaqish. ganni gara maal sida kun maali dhiiroo gana sagalee naa ta'e isin jirani baga si godhan jechuun waan gaarii illee ka hojjetta jira waan ta'eef hin jedhu. Obboleessa Oromoo tana lubbuu ta'e laatte fiyyuu galatan beektu si galee rabite. Odoo lubbuu tana laatte fi galatan beektu manni keenya kun. Odoo lubbuu tana fuutee laatte fi. Harre ati dhiisan warri isa arrabse kuma warrabse malee waan isa arrabsisti fakkaate. Mee ani uummatuma Oromoo kanatti maaluma balleessa dara rabbi mee uummatuma Oromoo kanatti maaluma isinit balleesse mee ani ijoolluma Oromoo kanatti maaluma balleesse. Mee uummatuma Oromoo kanatti maaluma balleesse. Balleessan uummatuma Oromoo kanatti balleesse maali? Mee uummatuma Oromoo kanatti maal balleesse? Ati amma jedhaa hafi qaata barri jechuun ko gaafi dabar namuma keenya kanatti mee ani maali balleesse? itti dhiise ta'u bakka itti dhiisiit malaali yaa takka sagalee oduu hin taane rabtuuf yennuu warri boqosaa kaafte si iyyitti. Boqosaa warri garaatti hafe jechaadha. Warri iman irratti dabalaname. Warri iman irratti dabalaname. Kan dabalaadha. Kan abbaan har'a guyyaa sadii argamanii kana kanaan agarsiisaa jiru. Qo'ii mata nan balleessa walumaa. Cufi seenati yoo laayifii seentu ofirra. Akkam godheen cufa nan bane immoo. Akkas jedha nama waan as jala deemtee inni Oromoo ayii jedhee Hacaaluu Hundeessaa. Maal jedhee? Nama garii uuma ajjeesanii. Ati maal hojjettee Oromoodhaa kanii hojii jedhee maal? Offannisuu komantii dubbisuun danda'e. Offannisuu ta'ii offannisuu Oromoo tana. Eenyu jette Duuba maaliin godhare? Ati maal hojjettee Oromoodha jedhan agartuu? Ani Oromoodha maal godhuuf ree? Duuba mee maal godhu? yoo fannifte forfaadhi si kaata hundisaatu. Ilaali namni hunduu gahee mataa isaa qaba akkam namni hunduu saba isaatiif waan hojjechuu danda'u gahee mataa isaa qaba namni hunduu aarsaa ispoortii kaffaluu danda'u hin jira.
gurbaa kana bichaa miti qaamee miti qabadhaa hunduma keessaniifu namni kamiyyuu gahee mataa keenyaa qabna saba keenyaaf jechuudha. Saba keenyaaf miti akkuma namaatittuu gahee mataa qabda. Nama ta'eefu gahee mataa qabda waan hojjechuu dandeessu. Wanni godhuu dandeessu. Eenyumaafuu Oromoo miti sabuma kamiifuu namni namummaa isaatiin waan hojjechuu qabdu dandeessa. Anis immoo gahee mataa kootii waan hojjechuu danda'u hin hojjedha. Waan hin godhuufis danda'u hin godha. Lubbuu nama takkaatis haa ta'u, lubbuu nama lamaatis haa ta'u, akka shamara Oromoo takkatti, akka intala Oromoo takkatti baraaree jira lubbuu namaa. Harrakkates ta'e, kan dhiibames ta'e, kan bades ta'e, haadha lamas ta'u, haadha sadiis ta'u, imimmaan xaragee jira. Kuni maal inni gahee kiyyaadha, gahee mataa kootiidha. Ati yoo gahee mataa keetii maal hojjete saba kanaa? Ati yoo maal ani gahee mataa kiyyaa bahaa jira. Ani gahee mataa kiyyaa hojjechaa jira. Gahee mataa kiyyaa rasaasa qabadhee bosona galee loluu odoon ta'e waan rabbiin naa kenneen, afaan rabbiin naa kenneen, dandeettii rabbiin naa kenneen saba kana waa'ee saba kanaa hin dubbadha. Rakkoo saba kanaa naaf fura. Haga dandeettii kootiitiin nama tokkos haa ta'u dandeettidha kun. Akkasuma akkasii miti. Ati hoo maal hojjette ati hoo ati meebii rasaasa qabattee bosona galtee bilisummaa fiduu dandeessa. Ati meebii yookaan karaa biraatiin dinagdeen ta'uu danda'a. Karuma ta'een illee ta'uu danda'a. Namni bakka waan rabbiin sii kenne saniin saba kee bira hin dhaabbattaa jechuudha. Kana caala waan hin godhareen. Kana caala waan hin godhamaa'een. Ani dandeetti kiyyaa ergannaa saba kee gargaaraa jiraadhee kanaan booddee maaliin godha? Ganneen sii jaalladha garuu amma. Beelatti kanaan booda wanni nana godhumaa'een tiiktoka irratti miti nama hojii argisiisuudha. Siin jedhe obboleessoo bara si jammarin deebisuuf gizeen qabane siin jedheera. Ani tiiktoka irratti ani miidiyaa irratti saba kiyya gargaaraa jira miti keessanii saba kiyya gargaaraa jira. Karaa kamiinuu nan gargaara uummata kiyya. Ati immoo dandeettiin ati qabdu meebii lafarratti ta'uu danda'a. Lafarratti saba kee gargaaraa jiraachuu danda'a. Hundi keenyayyuu gahee mataa keenyaa qabna siif galee. Hundi keenya gahee mataa qabna. Namni kamuu gahee mataa isaa qaba. Kan saba isaa ittiin gargaaru. Akka hojii isaa kan ittiin agarsiisu. Akkasuma akkasii miti. Sinii galee jira ta'ee sinii galuu baatee dhokkeera. Sinii galuu baatee dhimma keessan. Ijoollee muyyiti qabatanii mana irra teessan irraa gadi haa bakka. Ganni shaa. Toles shabaka na darbuuf taara shabakan kee hojjetu duraan dursee laga jirtanii isiniin jedha ganni too saree too inaarin ishee kan isin jettuuf osoo waan biraan hin taane obboleetti Eenyu bira kan sagaleen jiru? laa na bira sagaleen na bira hin jiru waan siin jedhu adammootuyyuu waan takka illee sitti hin fakkaatin obboleetti ta'e qaaliitu ammoo nama jabaateetiin mul'achuuf ta'uu namni hin beekamne tuyyuu mataa keessa gadha'uuf deeman. Kanaafuu jabaattee asirratti jabduu muyyattii taatee asirratti baatee dubbattee fi mataa kee gasi qabuuf akkana si godhanii atammoo homaa sitti hin fakkaatin obboleetti ta'e qaaliitu uummanni asirra ooluu haga mataa kiyyaanuu baatu maraataa ta'eetiin asirra oola. Si galee kan fayyaa hin qabne si muyyattii tana dhiisi saba keetiif akkuma tuyyuu jette sagalee saba keetiif ta'aarta argaatiin jirra rakkataa tokkoof rakkoo baasaarta nama badhe tokkos iyyaafatteetis namaaf sagalee saba iyyaa oolaarta. Kanaafuu namni saba kanaafi saba kan keetiif quuqama akkatti qabdu hundi keenyas argaarra nama amantaa namaa kabajjee nama amantaa kan kee kabajjee amantaa namaatis kabajjaa kan keetis kabajjaatiin jiraattu atammootu nama lagaanis gandaanis kutaan addaan nama hin qoonne kana ragaa siif baana nus warra Oromoo ta'es si galee seenaan hirminyaa ture haaceen namoonni Oromoo ta'es ragaa siifan obboleetti ta'e qaaliitoo akkaatiin amantaa namaa kabajjitu amantaa kan kee kabajjitu hundi keenya ni beekna. Si galee Oromoo lagaaf gandaan kutaan amantaa oduu adda hin baafne rakkataa jira dhaabataarta sagalee ta'aarta iyyaarta sirratti. Si galee obboleetti ta'e qaaliitu hundi keenya si jaalalan akka mataa